Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu gooftaatti kan jaalatamtan. Ani obboleessa keessan ergamaa taariku hundeessaaf abbaa mul'ataa waldaalattuu akkan ta'e ifa. Har'a guyyaa kana dhufnee baga geessan isiniin jechuudhaaf guyyaan kun naaf akka abjuuti. Chaalenjiiwwan nun hin dabarsine waan hin jirreef. Faarsaa 124 irratti tuu Waaqayyo gara keenya hin gorre ta'e haa jedhu sabni Israa'el. Tuu Waaqayyo nu tumne ta'e kan jedhu argina. Dhugumattuu utuu wanti kun Waaqayyo miti ta'e waan baay'ee waa hedduudhaan haalonni keenya diigamanii kan ofirra ganu teessisan baay'eetu ture. Harki Waaqayyo garuu bu'aa ba'iisaa maratti utuu nun dadhabin asiin nu ga'eera. Har'a geenyee afgaaffii fi waliin dubbii adda addaa geggeessine akka kanatti walii gammannaa garaattuu hin yaadne. Waaqni qabee guyyittii kana harkaan nu ga'e ajajamu. Yeroo baay'ee nan dubbadhaa nan haasa'aa. Waldaa keenya keessattis akkuma beektan waldaan keenya waldaa dhalootaaf dhaabatte, waldaa dhalootaaf kadhattu, waldaa dhalootaaf fakkeenyummaa guddaa qabdudha. Waldaa kana keessatti yeroo adda addaatti soomaaf sagadaan Waaqayyoon kadhachuudhaan yeroo adda addaatti waa'ee dhaloota keenyaa Waaqayyotti dabarsinee kennaa turre. Yeroo adda addaattis Waaqayyoo kanan godhaa jedhee lafa waan jedheetii beellama nu jalaa hafee hin beeku. Yeroo hundumaa afaan Waaqayyoo irra deemaa dhufne waan Waaqayyo dubbateen socho'aa turre jechuudha. Hamma ammaatti akkuma Misiiphaaf isheen gidduu ga'anii dhagaa dhaabanii Waaqayyoon mayyoowwanaatti nu gargaareera akka Saamu'eel fa'aa jedhan. Ammayyoowwana gargaarsituu kan Waaqayyoo miti ta'e dhugaan hin haalamne tokko jira jechuudha. Akka asiin geenye beekamaadha. Baay'een nu biraa kufaniiru. Kanan hin dagannee qursiima wajjin nyaannee kaanee sa'atii 2 booda du'eesaa nama dhaga'e illee jira. Ammuma walii bilbillee kaane silkii walirratti cufnee daqiiqaa 40-50 booda namni abaluun boqoteem nuun jedhame rifaatuu baay'eetu ture. Har'uma lubbuu fi foon keenya wal keessatti eegamee baga keessan isiniin jechuu kootiif carraa kanatti gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Utuu waldaan kiristiyaanaa tattaaffiidhaa fi yaada Waaqayyoo keessa dhaabattee dhaloota kana harka Waaqayyootti hin kennitu ta'e bineensi yeroodhaa gara yerootti afaan banu sun boolla eenyuyyuu keessaa waamee nu dhowwaachifne keessatti gannu dhidhimseera ture jechuudha. Waaqni har'aan nu ga'e galatoom. Amma san baga geessanii baga waliin geenya jechuun fedha. Har'a ga'uun carraa guddaadha obboloota ko. Bara lubbuun namaa jireenyi namaa wayittuun lakkaa'amne kana keessa guyyaa har'aa ga'uun ulfinaa fi kabaja guddaadha. Waa'ee bara itti aanu badaan yaachisu inni dabarfanne kuni cimaa waan ta'eef rakkoomti yoo biyya lafaa keessa jiraate illee isa dabarfanne caalaa kan nutti dhufaa jiru tokko hin caala kan jedhu qalbiitti yaaduu hin qabu. Rakkoon dabarfanne rakkoo ulfaataa waan ta'eef barri kana booda dhufu hammam yoo haalli ulfaataan fuuldura keenya jiraate illee rakkinicha isa kaleessaa sana caalu baatee dhufa jedhee garaa yaaduu hin qabu. Wanti nuyi kaleessa dabarfanne waan ulfaataa waan jabaataa waan ta'eef kanaaf bara fuuldura keessanitti waa tokko duwwaan isin eebbisee tan ba'a. Wantan isin eebbisu barri fuuldura keessanii rakkina isin kaleessa dabarfattanii dhuftan sana caalaa qabatee sitti dhufaa hin jiru. Bara kana keessatti gaa'elaan, qabeenyaan, jireenyaan, kallattii hundumaan nama milkaa'e ta'a maqaa Yesuusin. Baricha bitaa. Baricha keessatti humni Waaqayyoo, jabinni Waaqayyoo kan duriirra caalaa isin waliin haa ta'u. Ilaa ani waanan kana dura dhabee ture. Waanan kanaan dura of harkaa na jalaa diigamee ture. Walitti naa deebise Waaqayyo. Nam milkaa'e kan jedhu mana keetii oduu naa dhaga'amu. Qilleensonni hamminaanii sitti dhufan si cabsuutti sirratti cabanii haa deebi'an. Bara milkaa'inaa sii godheera. Humna maqaa Yesuusin. Shalom.